Atillee magartuun maa hijaaba uffata. Hijaaban uffatiin surree jiinsii tatarsaa sana agartee kan warra 666 sana isa uffadhuuti asirra bahi malee maaf hijaaba uffatta? Maaf maqaa musliimaan nagadda? Sunis taatu iqaama kee ofirraa gati. Maaliifun fayyadu siniif kan ta'uu miti inni kabajaa qaba. Sin jaaladhu ani sin jaaladhu sin fedhu maal feeta? Deemi huccuu kee fudhadhuuti jette. Huccuu silaa maal goota silaayyuu mana warraa fudhatte huccuusaas fudhatu heddaa iyyate a'uuz billaan sheexaan rajiim. Saalfadhu xiqqoo. Saalfanne nu be bakka kee. Dubartoonni saalfanne bakka kee saalfanne. Har'a immoo gaa magartuun keenya waan addaatiin nu dhuftee jirti. Yaa'u onneen magartuudha onnee jaartii hajji keessa turte. Onnee siiriidhaan guutamte turte dhugaan akka har'aatti sin kolfine. Abdiin itti fiigushiin fiigdee ulaa cufatti. Onneen kee suneessa dhaqee kan baatii ramadaanaa nu weerarsitee nu iraarsa baate yaa wasakitti magartuu. Yeroo hundammoo sabboontuu jedhaan waliin sabboontuun waraqata qulqulluudha ganaa ijoolleedha shin akka kee waa dullattii taatee mitiiti sabboontuu jechaa kan xoosii sabboontuu fudhuuti qilee seenii siin jechuu barbaada yaa magartuu yaa wasaktitti. Assalaamu alaykum ashamaa akka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan gooshoo jirra jirtuu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabachaa biyya alaas biyya keessaas warreen jirtan hundi keessanuu egaa manni mana keessanii nu jajjabeessaa subscribe nu godhaa like share gochuullee hin dagatinaa isiniin jedha uummata keenya qaalii hundaafiyyuu addee magartuu har'a akkuma argitanii caaltittiin illee faanuma jaanjaa jirti mataa ishee osoo dhooftee jiraatte caaltuun illee ishii qusataa turte yaa ungidee ishiinis manni namaa hin jeeqamnii fi mana arabaati mucattiin egaa akkuma saree maraatu bakkuma argite deemtee nama tuttuqti. Xiqquma ishiin saalfattu abdii miskiina warri jettaneen immaa miskiina taanaan iyyuu ulaa siibanii qulfii sitti kennee mana isaa sitti amanee dubartii dheedhee mana isaa sii dhiisee baanaanii mitiire kabajaa godhuufi dadhabdee kabajaa irraa fuutee mucaa hambaa mana isaati ariitee mana inni horatee mana inni tolfatee mana inni farrashatee jedhe irraa fudhattee soo intala namaa taate kabajaa nama hin qabne jetti immoo sanuu ati kabajaa qabdaa miti. Rabbi kabajaa sirraa haa inshaallah. Waa kabajaa beektaa ati waa kabajaa beektaa jettee afaan ishii bantee sanuu kabajaa akka waan ati kabajaa gootee fi akka waan isa kabajje manni kan saati baraaras xiqqoo saalfadhu xiqquma safuu xiqqoo boqbaaqittiin kee har'a si biraa haftee jennaan atillee sodaatte. Innaa kan akka nama onnee qabumaa mandarara zoorteeree nu lakkaafte akka sheexantitti. Wii magartuun kun immoo dhugaa saree taate bar sareen kabajaa qabdi sareedhaati immoo saree gadiyyuu taate sareen kabajaa qabdi. Heddee mana namaatti moo mana ambaatti moo mana namaatti akkana giggimma jechuun maali mana namaatti? Waa namni garaa laafee sii kenne malee bar itti galii fi miti sanummoo kiraa kaffali wii ani kan akka magartuu tonkolii qabu argees dhagayees hin beeku. Akkatti abdiin oguu ulaa sanatti banuuf ulaa sana dadhabu boossee harkitee jedhanii boossee harkitee arabaan waan akka jette aboo magartuu ati moo karumtu sii qajeeltii laata? Kuni obboleessa kiyya ati maalidha jedheen arabni maal abdiitatii maal taataafi jennaan ani reef biyyarraa dhufee ani haarawaa reef biyyarraa dhufee ati nan beektu an obboleettii abdiitii abdiinii maalumaaf asii badee jedheen namtichi ilaala. Maaliif asii badee maa asitti hatoo yaa'ee goota jennaani abdiin xiqqoo ni dhukkubsata xiqqoo akka sammuun dhukkubsatu ta'ee kanaafiyyuu ani isa kunuunsuuf dhufee obboleettii isaati biyyarraa jettee boossee harkitee akka ijji kun diimatutti akka warri hollaa haasa'utti jechuudha warri naannoo sana jiran qe'ee sana iyyitee baxabbaxxee mucaallee akka maraataa goosistee akkatti inni ulaa harabaa sana dha'u jechaadha. Abdii maraataadhaa jette bakka maraataadhaa. Xiqqoo mataatu tuqamee jira mucaa ani immoo biyyarraa namni naa bilbilee hiriyoonni sanaa bilbilanii dhufee isa wal'aanu dhufee jettee araba amansiifattee jirte. Beeka arabni immoo dubartii kana kabajaa guddoo qabdi akkatti ishiin harkitu jechuudha magartuun boossee duutee ijoolleen achi jiran oguunatti man jechuudha. Boossee duutee harkitee duutee imimmaan kun eessaa akka dhufuuf barbarree jaqqicatte malee magartuun akka namaa sana nama taate boossi jedheellaan hin abdadhu hundaafiyyuu ati shirrati xaxxu eessumaanuu siin ga'u ka duraarraan barattu
baatii meeqa muluu yaani yeroo keessan qisaasessitanii waa'uma mucaa kanaara dhiisiin jenne kadhannee dadhabne akka aniin kolba dhugaa dhiirti si baqatnaan akkamitti dhalaan faanuun fiigdi jedha barkun fayyaa ammaa miti mucayyoon humtuu dhugaa dubbatuudhaaf amma aniin kun hin arrabsaanii waan hin taane jedhaanii afaan itti darbaa dhugaani yaani miidiyaa irratti amma bahee akkana suuta qaaqa malee waa hedduu jedhee sharrabsan amma gartuu kana waan hin taane jecha hin taane fayyadama aariirraa kan ka'e jechuudha. Ana kanammoo qofaa miti wallaahi isinillee akka malee arrabsaa jirtan koomantee guullaaluu jechuudha. Amma asirratti maal jechuu barbaade nu zambii ishiirraa dhiqaa jirra yaa uummata keenya mee yoo dandeenye bakka nuun kunu ishiirra duroobne ishii caallee jechuudha yaani ishiirra xiqqoo nama jabaa taane mee du'aa yaa goonuuf jedhan akka biyyatti bakka mucattiin nama deebitu miti tumaadha tumne lolle arrabsine osoo arrabni nama deebisee koomantii sana dubbiftee deebite ishiin koomantichas garuu hin dubbistu ta'a akkuma caaltuu keenya jaanjuftu sana koomantii dubbifti natti hin fakkaanne osoo caaltuun har'a mataa ishiin dhooftu silaa tokkittiidha dubartii wal dadhabdii namni mana keessa hin jiru dallaan ala garuu hollaan numa jiranii mataa ishee osoo addanaa baaftee jiraatte caaltuu dhugaa asirratti amma dogoggortee jirti caaltuun lama ta'anii sitti roorrisaan turre kana marzii laatuu fi didde mana kiyya jettee osoo ishiin hollaadhuma kiyya galteanii narraa fagoo jirta maal godha alaalaayyuu malee anammaa manatti dhiyaataan jirtu na dhiiftee narraa fagaataa jirti ani daqiiqaa takkatti qilee ishii seensisa hin beekti annaman tuqu nan tasgabbaa ni hobsa kiyya fixannaan garuu ani baay'ee baalageedha dhugaa isinitti hima ana narraa caaltee jirti garuu mucaa akkana kabajaan ulaa kee baneesii kenne akkana uccoosaa darbita rabbi si darbati darbatamtuudha ammallee darbame yaabu inde durumaa ergama qabda bare mucaatu sirratti hin beekanne malee ati ergamtee waa godhi jedhamtee mucaa kana ajjeesi jedhamtee amma ishiin ka yaaddee waamtee fi kaasila namtittiin obobsituun sun ishii faana walii galanii silaa mucaa kana waa gochuuf yaadni isaanii sana faanas illee xiqqoo wal dadabbaranii jiran akkana fakkaatutti haadha siirii sana faana malee har'a akkamitti jalaa akka hafte ani hin beeku hundaafiyyuu isaan gurmaanii waa guddaa dalaguuf deemanii garuu immoo rabbiin ka yaada keessan sana isinuma harkatti fashaleessaa jira kana jennee hin qaabnu nuti sooshaal miidiyaa irratti gaafa takka garuu dhugaasaa yoo adda baafanne isiniin kun maraattanii yoo magaalaa kana keessa hin deemin tuuf haati sabkee barmaal jette jedha nu eeggadhaa yeruma muraasa abdii immoo bakka sittime barsiin galu malee bilbilee sittime namaan sitti erge gadhaabbadhu ani intala dhalaa qabaa dhalaadhaatii hin miidhamtaa gattaa'e magartuu dhaabbadhu magartuu jedhee nama sitti erge osoo ati na arrabsitu osoo ati natti tuftu si gorseen garuu amma booda lubbuu keetiif sodaadhu siin jechaa jira abdii irraa dhaabbadhu siin jaaladhu ani siin jaaladhu siin fedhu maal feeta deemi huccuu kee fudhadhuuti jette huccuu silaa maal goota silaayyuu mana warraa fudhatte huccuusaas fudhatu heddaayyuu ati a'uuz billaan sheexaan rajiim saalfadhu xiqqoo saalfanne nube bakka kee dubartoonni saalfanne bakka kee saalfanne ijoollee kabajaan biyya ambaa jirtu nadhoo biyya arabaa jedhanii walitti qabanii beenu arrabsaa jiranii wallaahi sababa kee jechuudha sababa keef sababa obobsituu re'ee sanaa jechuudha tillee magartuun maa hijaaba uffata hijaaban uffatiin surree jiinsii tatarsaa sana agartee kan warra 666 sana isa uffadhuuti asirra bahi malee maaf hijaaba uffatta maaf maqaa musliimaan nagadda sunis taatu iqaama kee ofirraa gati maaliifun fayyadu siniif kan ta'uu miti inni kabajaa qaba isaan dhokattanii waa baay'ee balleessaa jirtan amantaallee gabbuusaa jirtan siniin kun ilmaan musliimaati achi dhufaan keessan ilmaan musliimaa ara dhiisaa isinitti hafu karuma rabbiirra deemaa lakki gizeen kun gizee akkana godhanii miti lakki yaa ijoollee rabbiin kun gara bineensaatti akkasiniin jijjiira rabbi wanti dadhabu hin jiru dhiisa ani siniin jedhe dhugaa inuma siniin jedhe yeroo marallee wi maal dubbannaa waan dubbannu wallaalle bar besaalfanne ima saalfanne dhugaa namni gubate nu gubdan biyya kana seerri hin jiru jedha namni hedduun biyya kana seera maaltu jira sijjammarim seerri ka yoo jiraate illee seerri nama maallaqa heddummaatee kaffaluuf nama kijibuuf
Isaaniin kun immoo hin beekamu Araboota faana poolisoota faana iyyuu ni ciisota yoo poolisoota bira deemee yoo namni waa'ee ishee dubbate waama jejjedhanii ofirraa sin gaggeessu. Biyya Yemen keessa immoo namni wallaale jira jedhee hin yaadu seerumti jedhamu hin jiru. Amma kana kun xiyyaara meeqan nurraa roobaa jira. Akkuma beekamu Yemen loladha. Garuu asiillee garatti ba'an xiqqoo rakkoodha. Bishaaniin yoo deemame waan akkasii malee rakkoon hedduu akka jiru hin beektu. Seerri biyya kana hin jiru. Kana malees immoo namni keenya heddummaatee waan jiruuf dhageettii takka illee hin qabu. Nama hedduutas keessatti rakkatee nama hedduutas keessatti beela'aa jira. Yemen jechuun biyya gadduutee biyya addunyaan dagatee bakka Yemen jedhamuyyuu namni yaadatu jira jedhee natti hin yaadan akka kiyyaatti maaliifuu Yemen jechuun baay'ee gabbu'ee jira. Kanaafiyyuu nu warra baqattootaa mitiiti warra biyyaafuu seerri hin jiru mootummaa hin qabu akkuma argedha. Hagatuyyuu kan nu jiraachisan nama rabbiin sodaatanidha. Alhamdulillah. Egaa aga tokko isaan nu dadhabne numa wal dadhabee asuma Oromoon kun wal nyaattee kun akkuma argitan siiriidhaan wal tuttuqxe. Argaa jirtanii kaan wal fannisa kaan bishaan walitti naqa hammaamatti wal galchee rabbiin kun dhugaanii azaaba biyya kanaa keessa nama haa baasu. Aniin kun cal jedhee ogguun laalu niin gaddee dhugaa. Bakka waan namni as keessatti hojjetu kaameeraan alallee waan godhamaa jiru subhaanallah jettu dhugaa. Nama dhaga'ama garuu haa ta'u alhamdulillah jiraataa jirra. Magartuuf immoo jaartii hajjiif kana booda seerri hin barbaachisu. Jaartii hajjiis yoo taate onnee ishii iyyumaa jabeenyi ishii iyyumaa afaan banaa ooluu malee onnee ishiitiin baatee ishiin nama kam dhooftee nama kam madeessitee mitiiti. Isaan kan fayyadaman sun sihiirumadha. Sihiiriin eessaanuu nama hin ga'u kunoo magartuu irratti argaa jirtanii. Namoonni waan akkasii yaaddan namoonni dhirsa namaa yookiin immoo sihiriidhaan hiriyaa qabanne jettan dhugaa kun dogoggora guddaadha. Ani yeroo tokko guyyaadu dubartummaa kiyya jibbe sababa nadhoo kanaa gaala feenxota jechuudha. Magaaluma kana keessa deemanii kaanii kan waliin laaqu kaanii kan uzbillaa maaloo gadhaabbadha. Mucuma kanarraa gadi bu'a. Beeramaa rabbi isa ergan hin beeku inni immoo amma illi kaayee jira onnatee jira abdiin fayyaa waan qabuufu. Kaduraa sun hin jiru iddootti isa argattan illee hin jiru namni isa argachuu dandeessan takka illee hin jiru. Irraa dhaabbadha. Si ajjeesee mucaa kana immoo hidaa keessa galchita dhaabbadhu irraa yaa magartuu. Sababa nun soqiin. Achi seenta as seenta onnee kee argine bar fiigdee ulaatti cufatti maa dhaabbattee akkuma dhaqaniis kai mana fincaaniillee seenee bari yaadattu yoo ta'e abdiidhaan gabbayyi jettiin maa amman jedhiinirree maa ittiin dubbatee irraati dhuguma dhalattee lafa jirta maa ittiin dubbatiin. Hin jiru kan irratti shira dalagaa baatan sun hin jiru si hajji jaartii hajji waan akka gochuun hin dandeessan kan namaa miti namni yeroof nama miidha malee kan namarra jiru rabbiin tokkichi nama hin gatiin akkasiin gootaniif immoo abdiin du'ee awwaalamee ture alhamdulillah amma hin jiru kun beerri garanaa gara si mucaatti jigdanii maaloo dhiisa maaloo mee warqiin kee laallibalaan kee har'amaa si jalaa hafte mee kan akkana iyyaa deemtu sun maraattu ka hajjii ka caaltu ishiin immoo ka hajjii ka caaltu iyyaan. Yaa Allah yaa Rabbii nu baasi. Ani ka ishiinii kana bere akkuma kunoo ashaangulliitii kana taa'ee si ilaalaa jira. Hundaafiyyuu hordoftootaaf kabajamtoota keenya isiniin kunillee hin arrabsiinaa ni bakka. Hin arrabsinu mee anis yoo naa danda'ame hin arrabsu jedhee yaada. Maaliif yoo ittaan akkuma isiniin jedhe zambiirraa dhiqaara malee faayidaa takka hin qabu. Uummanni uummata nama dhaga'u miti. Uummanni uummata dhagaa amma garuu laaffatanii dadhabanii jiranii. Akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu mo'attoonni nuudha. Namni yeroo baay'ee haqaan deemu namni dhugaan deemu numa mo'ata malee mo'atamu yeroodhaaf ni miidhama. Homaa jechuun miti. Har'aaf egaa kanumaan isiniif qabadhee dhufee hordoftootaaf kabajamtoota keenya yeroo baay'ee namoonni maaliin si arganna naan jechaa jirtanii feesbuukni kiyyaa waan koshoo jedha isaan na argachuu dandeessu yaa lakkoofsa maxxansuu hin danda'u namni baay'een qabatuu danda'a. Namni hedduus immoo abdii gargaarraa abdii feena naan jettan hedduu jira deddeebiftanii namni naa barreessitan karaafuu karaa feesbuuka kiyyaa waan koo jettanii yoo sarchi gootan na argachuu dandeessu. Egaa har'aaf kan isiniif qabadhee dhufee galatoomaa jiraadha. Gaaffii qabdan na gaafadha. Akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu gaana adaba ammoo yoon isinitti balleessee jechuudha. Anaallee du'aayinaaf godhaa dhugaa. Rabbiin gaagaataa kana keessa girgirii kana keessa kan na baase
du'aa inaaf godha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa naaf kalchaa isiniin jedha yoon balleessa.